qofaan mucattiin seenaa jinjimoo sun taama duulli itti godhamu tana saraa hayoo isinii galaami warri ammoo waan isii dhaga'uun barbaanne jalaa ilalliqa waan rabbiin jaalatu qofa dubbadha. Haasaya gaaf dur haasoyte san irratti dogongora haasoyte gadi dhaabdee waan dhimma kanaa hin dubbanne dhibbarraa dhibba anillee arge namni biraallee arge garuu haasaya haasoyte saniif duula haqan godhattu Oromoo waa baay'ee dalayde waan atin dalagin dalayde osoo nu kabsaa ruuza nyaannu ganama galgala fiide Oromoo dalayde qabiilaa isinii Oromooti jayyidan beeyna kana yoo isiniin galin akkam isinii goon waan isin dalayde lafatti darbitan jedhi akkuma takka waan dalay intalti waalleen beeytu maal beeytaa yuuf goota koongirisiin keessa teetti koongiris bakka alama bulchu argite Joe Biden wajjin haasoyti koongirisiin keessa teetti haasoyti akkamitti beeytu hin jenneen kan maa beekumsa namaa ajjeeftan tayyib maa beekumsa namaa koongiris isa keessa teetti dogongora ni qabdi haasaya keessatti garuu duula akkanaa gan guyyaa akkanaa guyyaan akkanaa akkanaati guyyaan akkanaa guyyaa akkanaati guyyaa akkanaa birri akkanaa fuute guyyaa akkanaa birri akkanaa darbite guyyaa birri kun shu'uuna keessanii miti dhimma isiin dubbatte qofa dubbadhu dhimma isii waan isiin haasoyte dogongora isii san qofa itti xiyyeeffadhu dubbadhu kun shu'uuna keessa si galchuu miti amantaa isii jijjiirte waan miidhaawaatti godhe dubartirraa hijaaba baafadhumaa jettaan ati amantaa islaama irratti dhooggaadha dhimma kee oofadhu malee dhimma nama biraan dubbatin da'waatti godhi uduu ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kana keessa ammoo nabiyyi wannatti maqanfattanii wallallaaqu imantaa amne wallahi imantaa amne kitaaba wal keessa durina paartii ganda takkaati jechitan beekaan paartii ganda takka si aayetti na qoranne hojen paartii ganda takka kutaan Oromiyaa kabiraa keessa hin jiru paartii ganda takka qofattu tana irratti xiyyeeffatte paartiin ganda takka intalti rakkina qabdi seenaan rakkoo haasaya san irratti dogongora haasoytee jirti tayyib haga arrabsan haga wannaa jedhan amantaatee tirraa deebitee kuffaartitti amantaa gadi dhiiftee maalii gadi dhiifte seeyfii fudhattee koongirisiin duratti eegi yoo barbaachisaa ta'e yoo jihaada barbaadde seeyfii goote koongirisiin dura eegi kanaan ala ammoo mataan nun bowwaasisina mucattii dhiifama mucattii jechuun waan Oromoo dalaydu dalagi waan Oromoo dalaydu dalagi akkuma duritti itti fufii dalagi hawaasni keenya Oromoo bakka jirtan hunda akkasuma dalagi warri iyya haa iyyu warri lallabe haa lallabu warri baqa dachii cire dach paartiin ganda takka dachii haa jirtu san akkam dalagaa jirti Oromoof amantaa teenan arrabsine ammallee isiin hin arrabsine ra'ayi ufii qofa kennite mee maal jettee arrabsite waan jettee arrabsite bara asfida taatu burhaanakum aslafa kaayan arrabsine qallaalessitee waan kana dubbatte qallaalessitee waan kana waan dubbatteef duula hagana ga'u wannaan godhattu tayyib ka Oromoon tun amma nagaluu didan ka isitti duultan eenyu isinii dubbata bor ka isimatti duultan isin eenyuun fiddanii achi kaayachuu barbaaddan isin شوكولاته akka kiyyaa karuuzo ufitti darbee oytuma laayivii qofa Oromootana kolfisiisaa itti duula jedhee dhufu barbaadani eenyummaa keessaniif isinii dalagaa jirti faqat